la TikTok irra lalanii YouTube hin dhaqanii jechuudha. Kanaafuu gonnoodha. Amma fakkeenya achirra jiraachuudhaa fi TikTok irra jiraachuunis tokkuma amma akka ilaalcha kiyyaatitti jechuudha. Wanta garaagaraa uummata kan qabu. Kamtu caala qabala garuu TikTok jedhamoo YouTube karaa biyyaatti. TikTokiin akka nama taaksii dalagateeti. Taaksiin beektaa miti. Yaa. Akka nama taaksii dalagateeti TikTokiin. YouTube no. YouTubein ammoo nama akka mangis sarratanyaatii. bishaan jechuudha. Mangis sarratanyaa osoo hin taane iyyuu bishaan kun ashandaarraa gajjii gorgitee ta'a. Xab jedhee. Garuu jaarratti waan ji'a wata waan ji'a dhuftu. La TikTokii jaala. Wata karaa ji'a dhuftu jecha. Akkaataa wanni hanqinti garuu waan fakkeenyaaf nama baay'ee bareedallee argatuun beeka. Keessattuu sa'aatii kanatti nama sa'a kanatti fa'aa keessattuu jammaarimaa osoo taateeti bazawwan nama qabaachuus barbaachisaa TikTokii caala. Yaa nama qabaachuu barbaachisaa TikTokii caala. Garuu waan geemii midhaan kanaaf already yaa zahama fi zahwa. Sa'aatii sorba isa garuu sa'aatii 24 sirratti ta'aa bara. Already sa'a kudhan fa'aa. No barbaachisu. Anamma yeroo laalte arabtoonni yeroo laalte Oromoo keessa asuma Itoophiyaa midhaan kana keessa sa'a takkatti waa YouTube irraa ji'a argattu ka argatutu jira. Sa'a takka keessatti waa YouTube irraa ji'a takka irraa argattu meebi jechuudha argite. Guyyaa 5tti ka argatutu jira. Guyyaa 3 ka argatutu jira. Gin walumaa galatti TikTokitti caalaa jechuudha YouTube irra. Kunimmaa yaa. Oota walii galaa illee I think akkasuma fakkaata. Ani TikTokii waan irraa beekneef I don't know. Ka YouTube yoo already waggaa baay'ee qanama. Amma ganaatti deebi'a malee. Yaa YouTube Inshallah. Ani YouTube irratti garuu cinqaan argine namni sa'aatii guutuuf cinqaa argaa. Sa'aatiin guyyaa lama guute. Sa'aatii guutuuf barre wanni namni yoo viiyuun kan kee yoo seeraan kasii deemu taate sa'aatiin already itti dabalaa ta'ee deema malee sa'aatii inni jedhu san bara viidiyoo kana mara guutee hin gachitachamti bara. Yoo suusii guuta sa'aatiin oota viiyuun kan keessi ilaalameeti wanni ta'u automaatikii wanni wayisii guuta. Sa'aatii yoo sunaa guute alhamdulillah. Sa'aatii yoo sunaa guute nan cinqine. Anko baay'uun qabu maal akka ta'e iyyuu ani viidiyoo ni waraabnaa ka editor yaada seenaati handisee tuma biraa galas. Qubaan kun maal akka inni ta'e hin beekan. Ay maraafiyyuu inshallah. Maraafiyyuu si beeseetiin jira. Likkoota chaalenjii eegalu. Akkiyoolii. Rakkoota kan qabu. Warra maqaan isaa maal laangoroo asii faatilee hin jirti. Okay, normaal. Rabbi khairii haa godhu. Yaa namni baay'een ni jira waan ta'eef marayyuu takka nuti deebi'aa laa gaaffii sana amma keessaa galleetiin hin jira. Deebii fi zahmaa sana. Keessaa galleetiin hin jirra amma karaa biraatiin deebinaa immoo. Yaa sun ammallee yuunifoormii ta'e sii galee. Hin baay'ate. Waan biraa haaraa fidda ammoo. Kan haaraa fidu kana garuu nama takkaayyuu fakkaatu waan ta'eef kaasa. Oma himnuu dhabne bara marra caalaa gaafiif deebii kana keessa namni waan biraas hin gaafatu. Bakkuma dhaloota keetiitiin maqama kan kee dhaloota keetii si gaafata gara sitti illee maqama dhaloota himna sitti illee maqama dhaloota himna. Bakka maal goota akkana yuunifoormii ta'etti tu. Baada baate. Waan yuunifoormii ta'e wayii fidaa godha nama. Waan yuunifoormii ta'e wayii kan nama takkayyuu hin argin jecha. Namni takkayyuu hin argine garuu dammoo ana duuban namni takkallee akka hojjetu hin fakkaduuf. Mikinaatuma akka yuunifoormii hin taane waan barbaaduuf. No yuunifoormii illee taatu beekikaa waan tokkotu jira laani. Waan takka jechuudha. Fakkeenyaaf makiinaan ganama baheefi kasi booda sa'a takka bahu garagara. Garagara? Garagara. Suni sirrii suni garagaruma ta'ee garuu deemee bakkuma takka dhaqa. Hin dhaqu. Maaliif jennaan akkaatama ati jalqabdetti akkaatama ati jalqabatetti kaaftetti akkasumas si wajji deema. Malee amma TikTokii kanarra waliin oollee asmarratti geemii waliin taphataa sa'aatii mata akka seenne wanni nuti argannu garagara. Suni sirriidha. Suni garagara. Achirratti illee suni bara wanni karaa fidu akkaataa nuti dhageettii irratti argattuu fi viiyuu irratti argattu garagara akkaataa namni sun itti argatu garagara abada waluyyuu fakkaatu. Suni sirrii garuu kiyya kaa'amma dhufuu ni hedduu kana caan akka namni yuunifoormii godhuun barbaadu. Walii gala mataa dubbii yuunifoormii illee ta'uu hin qabu sun. Already shoo takka bicha irratti deemuu qaba wanni sun waan ta'eef. Bakka takka irratti bichaa deemuu qaba. Yaa akkasuma. Fakkeenyaaf abboo ani kan nama biraan beeku garuu ka biyya kan ni jechaadha kan warra keessa jiruu kana jechaadha. Likkoota waa wayii amma fakkeenyaaf waan nan fidu kana yookaan sammuu kiyyarraa kaaseetii miti ka fidu sii galee. Already waan istiriimaroonni yookaan miidiyaan Jarmanii maanii kunniin jechaadha. Yuutubaroonni gurguddaan ka hojjetan kan afaan Oromootti jireetiniin
kawaan kana yaadi karaa afaan oromoo jijjiiree garuu sanama fakkeenyaaf akkas biyya kana tacha nama san bicharratti kadeema nama san bicharratti namni biraan wajjin waan akka biyya guddatteeti ta'inaaw garuu nama san yuutubaroota san bicharratti yuutubara san bicha bira deeman ootee haamtu bakka already waan kanaaf fayyamte akkaataan qaraanati isaanii adda akka takka nama maraayyoo chaala ilaalla kamee biyaan si jiru aga takka jedheetini yaadaan kara kiyya Oromoon akkasii miti bar osoo tolteetiin duutummaan tunuyyuu waan yuunifoormii daltaate du'atana namni yuunifoormii godhuu fedhan. Akkasitti maa yuunifoormii si waamee kan yuunifoormii goonee irra akkasin jedha haadha faatee firaankeeti gemii taphadhuu seenii bataa godhi dullee giiftii isaa kan dinoomma seennetiin takkaame mata giiftan mu godhaan iyyuu. Indee giiftara ta'uu qabdaa iyyuu barate indee maal taate giiftara ta'uu dhabdee yoo qoye. Hanga murtee kaan afoo deebistee kaan dura deebifte. Yaa sun qallaanii Chilota yasfalligaal, you know? Sirri. Chilota san godhee mee ati ni ilaaltaa yaareedii ana singiliidha waa jana. Asiin tiktokii fayyadama. Asiin istireesii biyya ambaa kana. Yoo hagam aniin tun ka duubaa fuudhee afoo aansee ka afoo fuudhee gurra kaa'ee ka gurraa fuudhee kallacha laxxafee poosata. Garuu maal sitti mura waa dhabeeta waan kanarratti jecha yuutuubii yoo mutaanaa waan of duba deebi'u miti siigaleeraa miti amma sooshaal miidiyaa kanarratti jecha tiktaak yuutuubii instagiraama feesbuuk ta'aniitiin jechaadha akkanarra jiran siigalee marti isaatu wal dorgommiirra jira yaa tiktook irratti namni baay'eetiin jira nama kamiyyuu jechaadha garuu yuutuubiin an waan irraa jaalladhu yuutuubii jechaan just waanum argite irratti gadi dhiistu fiddee akka tiktook irratti jecha zimmatee waa qabaan achirratti hin deemu already gadhiifatta sa'aatii wayitti dammoo sooshaal miidiyaan kiheetii waggoota baay'ee durallee waan jiru innaa akka allaalittillee waan hin ta'u achirratti ati already asirratti iskiriimaree fataa taate yuutuub irratti dammoo piroogiraama biraatiin koota achirratti si'aa beekani sii galeeraa meechaadha waan asirraa san dhiiste kara yuutuubii guyyaata wayii deemuu hin oolu fakkeenyaaf amma heerume haa jennu fakkeenyaaf yaa oote heerumtu kana atam gaafisi gaafa dasheen just oote heerumte akkanumatti ammallee iskiriimara taateetuma haftamoo hin galta sooshaal miidiyaa har'aati gaafii kiyya wanni kiyyaa. Yaaduma nama hundaati. Nutiin kun beektaa akka mootummaa tokko bakka buunee yaareedii kiyya nama hedduu hoogganaa jirra. Maraataa hedduu addaan eegaa jirra. Dhugaallee himnee soballee himnee. La. Ana huni waan akkanaa humna shawwadu. Uummata akka huni waan hin jiru. Sooshaal miidiyaa kanarra. Uummanni kun akkam ta'aadha yaassaabni keenya. Homaan ta'u uummata kiyyuun ta'u uummanni kun dhimma jiraata. Wallahi amma waan kana I don't know amma haga ammaatitti jechuudha. Itti yaade miidhagdi. Sunis waan kun keessa. Waan gara miidiyaa irraa galta jedhu walii. Hin galtu bara sooshaal miidiyaa irraa hin galtu bara haadha faatee maal isin jecha barbaade bitaa. Garuu guyyaa san tiktaakii kan akkana baay'isuu dhabuu dandeetta sii galee garuu dammoo yuutuubii haala barbaadde waan dhufee taate. Itti fayyadamte si jedheeran tidaarillee qabaattee itti fayyadamte rakkoon qaba akkaataa fayyadaman keetiitti wanni martiyyuu kalaalu. Akkaataa fayyadama hankeetiiti asirratti zimmatteetiin yoo qaraas yookaan namaa wal qeetii arraba mana kara badde sanuma ofirraa gadi kannastee dhiistee zahamaa keessaa galta sii galee garuu dammoo yuutuubii wanni inni addas nama jedhu already waan bareeda jira hojjetta waan wahii kireetu gootee sammuu han keessatti jechaadha shoo wahii kireetu gootee yookaan reakshinii haa ta'uu yookaan teettee waa haasofte yookaan chaalenji abbaa manaa kee wajjin haa ta'uu dhimma deemachaa jiruun karaa sadii sooshaal miidiyaa mara jirtaa malee sooshaal miidiyaa irraa manne. Arbaayizawwee ammallee wannoo dhaabar waan tokko beektaati. Nama Itoophiyaa galee takka jedhe nama heerume lama jedhe nama du'e sadii Oromoon akkasiin dagattee bara nama heerume yookaan fuudhee nama Itoophiyaa galee nama du'e Oromoo biratti tokko. Maali? Heerumtee duute taanaan Itoophiyaa galee rakkuman namni si dagataa bara. Maa nama dagata namni si dagatu ati yuutuub irraan baddu haa. Noonna wallaan beekan. Yuutuub irra jirta garuu suni marti isaatu akka yaada mataa. Baay'ee YouTube irra jiraachuuf TikTok irra jiraachuun yeroo ammaa tokko ni beektaa miti maali jennaan YouTube tokko viidiyoo tokko gisee attannaa yeroo nuti amma YouTube viidiyoo hojjennu san jechuudha maal godhanii nuyyuu laalka ajandaa beeka garanaa finnee jechuudha YouTube daqiiqa 8 malee gallakkifamuu hin danda'amu editarri kenna haadha seenaati nama kiyya editarri kiyya haadha seenaati. Ani waa editi godhuu waa waliin mummuran kanan beeku editarri kiyya isiidha. Sanuyu jechuudha gisee nuti finnee achirra kennu achirraa fuudhanii fidanii TikTok irra kaayan. Akkasi.
Ima dhufta akkamitti Waan tiktok irra daqiiqaa 8 achirra kennisan isaan fidanii tiktokii irra kaayan. rakkoon qabu.